Ergamtoonni Gamtaa Afrikaa fi UN garma qalee imaluun himam. Ergama addaa Gamtaa Afrikaa akka ta'e Pireezidantiin duraanii Nigeeriyaa Olusegun Obasanjoon ammaatti sadarkaa jalqabar jiraachuu BBC Focus on Africaatti him. Obasanjoon dhimxiyyeeffannaa barbaaduu fi waan yaadoo ta'e hubachuuf hoogganoota Itoophiyaa dabalatee qaamolee waraana kan keessatti ga'ee qaban geggeessitoota Afrikaa fi biyyoota Afrikaan alaan mari'achuu jira jedha. Magaala Maqaleetti Dr. Dabratsiyoon waliin marii taasisuun isaanii mirkaneessuun Obasanjoon eeyyuun araara kan geggeessuun akka itti fudhatame ibsa. Galaana Balaay gabaas qaba. Waraana kaaba Itoophiyaa erga eegalamee waggaan tokko darbee fi namootni kumoota hedduun lakkaa'aman galaafachuu hin oolle jedhamuuf miiliyoonota qeerraa buqqisee xumuruuf yaaliin godhamu itti fufee jira. Ergamaan addaa Gamtaa Afrikaa ka gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo mariin dhukaasa dhaabuu TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka eegalamu mariisisuuf Maqalee turan. Obasanjoon qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Martin Griffiths waliin Maqaleetti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi gorsaa isaanii obbo Geetaachoo Raddaa waliin mari'achuun gabaafameera. Obbo Geetaachoon fuula Tiwiitaraa isaanii gubbaatti ergaa maxxansaniin Pireezidantiin Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ergamaa addaa Gamtaa Afrikaa ka gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waliin marii firii qabeessa godhaniiru jedhan. Maxxansa isaanii kana keessatti yaada walii galtee dhukaasa dhaabuu ilaalchisee wanti ifatti dubbatan jiraachuu baatus ergamaa addaa kanaaf waraana kana ilaalchisee ejjennoon Tigraay ibsameera jedhan. Pireezidantiin duraanii Nigeeriyaa Obasanjoon yaadni qaamoleen lamaan jaarsummaa isaaniin fudhanne jedhu sirrii miti simannaa gaariitu jira jechuun BBC timaniru. Even that is absolutely incorrect. Nobody has rejected my mediation. Inni guutummaatti sirrii miti. Jaarsummaa koo qaamni fudhatama dhabsiisin jiru. Hunduu kan jechaa jiran laale muudama keeni fudhanna daandiin irra deemamu kana ta'uu beekna. Qaama amanamummaan jaarsa ta'ee nu gargaaru barbaanna. Si caala nama Gamtaa Afrikaan muudame hin argannu jedhu. Ministeerri muummee xiyyeeffannoo gahaa naa kenneera. Kabaja guddaan na simateera. Kaleessa yeroon Tigraay ga'usi Pireezidaantiin Tigraay buufata xiyyaaraatti na simate. Simannaan isaas akkuma hooggansa Afrikaa birooti. Kanaaf yaadni hin simatamne jedhu sirrii miti. Amma sadarkaa jalqabaarra jirra. Amma wanti ijoon qaamoleen wal dhaban kaasan maal akka ta'e baruurran jira. What are the issues of importance to different groups? Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti ifatti walii galtee dhukaasa dhaabuu gachuu irratti wanti jedheen jiru. Ta'us barruun The Reporter deetaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Redwaan Huseen yaada ergamaan addaa Gamtaa Afrikaa Obasanjoon fidanii dhufan eegaa jirraa jedhu kennuu isaanii gabaaseera. Keeniyaaf Sudaan kibbaa waraana kanaaf fala gochuuf yaalii godhan dinqisiifachuu fi yaaliin ammaan booda qaama kamiinuu godhamu humnootiin TPLF naannolee biyyattii biroo to'achuuf adeemsatti jiran irraa akka of qusatan akka haal dureetti qabachuu qabu jechuu isaanis barruun kun gabaaseera. Dhimma kana ilaalchisee yaada akka nuu kennan ministeera haajaa alaatti bilbillus hin milkoofne. Obbo Geetaachoo Raddaa sa'aa booda kana Deutsche Welleef ibsa kennaniin humnootni isaanii Finfinneerraa dhimma akka hin qabnee fi ulaan gargaarsaa naannoo Tigraayif yoo banamee fi dhorkaaleen kaa'aman yookaan marii dhukaasa dhaabuu akka eegalan himanii jiru. Imalli Obasanjoo fi hooggantoota TPLF kun kan dhagahame Ameerikaa fi biyyootni alaa hedduun lammiileen isaanii hatattamaan biyya keessaa akka bahan waamicha gochaa yeroo jiranittidha. Biyyaatti qormaata fi deebiin qormaata seensa yuunivarsiitii bahee jedhamee erga miidiyaa hawaasaa irratti qoodameen booda miidiyaaleen hawaasaa akka Facebook, Telegram, WhatsApp fi Instagram gareen cufama. Mormitoonni mootummaa qormaata kanaaf fuula Facebook isaanii irratti maxxansaa turan. Haa ta'u malee ministeerri barnootaa kun soba ta'uu hima. Qormaati akka hin hatamne gochuu fi intarneetiin cufamuun beekama biyyattiitti. Dhimma kana irratti waa'ee Galaana Balaay hoogganaa itaanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaana Walde Mikaa'el dubbis. Barattoonni waliigalli qormaata bara kanaan fudhatu jedhamee yaadame 260,000 oli. Achi keessaa barattoonni gara 17,000 ta'an mana barumsaa itti qoramuu qabanirraa gara seenterii yookiin giddu galeessa aanatti siqanii akka qoraman taasifame. Kanaan alatti qormaanni guutuu Oromiyaa keessatti haala gaariidhaan kennamaa oole. Kanaan namni kanaaf barbaachisu hundumtuu raawwachiistoonni hunduu ramadamanii qormaanni kennamaa ture. Qormaanni waaree duratti fi waaree godaanaa gaantummaa Oromiyaa gabaasni bakka hundumayyuu naqaqabaa jira. Tole amma qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kana wajjin wal qabatee naannoleen qormaatni
kun keessatti hin kennamne yookaan bakki ijoolleen qormaataaf hin teenye jira Oromiyaa keessa? Injiraa'e. Barattoota hagam ta'uu naannolee akkam akkamii akka taanatu nu ibsitanii? Amma qormaanni kun akkuma biyyaattuu bakka nageenyi jiretti fakkeenyaaf amma kaaba Itoophiyaa keessatti Tigraay dabalatee qormaanni hin kennamu. Akkasuma fakkeenyaaf nu birattis qormaanni riiskii guddaa qabaachuu danda'a. Jedhamee bakka yaadametti qormaanni akka hin kennamne taasifamee marsaa lammaffaa irratti yookiin pilaan B irratti akka qormaanni kennamu. Tole bakka kam fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti naannoleen godinaaleen? Qeellama Wallaggaa. Godina Qeellama Wallaggaa Qorri kaan seentarii ofiitti qoraman irratti hin qoraman malee akkasii qormaata fudhachaa jiru. Ragaa yoo qabaattan akkanatti himtanii fi godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti utuu qormaatnii fi warri qoran imalaa jiranii haleellaan raawwatamee qormaati kennamurraa hafeera waan jedhu odeeffanne isin quba qabdu kana? Inni sadarkaa mana barumsaatti bari. Quba qabna akka mootummaatti. Kan biraani guyyaa har'aa miidiyaalee hawaasaa gubbaatti qormaatni kuni baheera waan jedhuuni odeeffannoon marsaalee hawaasaa gubbaatti naanna'aa jira. Deebiin qormaatota kanaas koodiidhaan yeroo naanna'u miidiyaa hawaasaa gubbaatti argaa turre. Isin kana quba qabaattaniittu? Miidiyaalee hawaasaarraa wanti naanna'u hundumtuu sirriidha jettee fudhachuun rakkisaadha. Bara kana qofa otoo hin taane boruma baraan namoonni ijoollee burjaajessuudhaaf miidiyaalee hawaasaa irratti as gallakkisuu bakka kanatti hin gurguramaa qormaanni deebiin jira jedhamanii ijoollee olii gad oofuun burjaajessuun waanuma jiru. Kanaafuu kan miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa oolu kana akka dhugaatti fudhallee yookiin sadarkaa ammaa gaafachaa jirtu kanatti riipoortii waan ta'uu miti jechuudha. Isa yoo fudhachuu barbaade namni fudhachuu danda'a malee sooshaal miidiyaa amananii wanta achirratti gallakkifame jedhanii kaayyoo fi yookiin immoo waan ofiitti qophaa'an hojjechuu dhiisuudhaan isa jechuun sirrii miti. Kanaaf hawaasni ofirraa kana qusate danda'ee hojjechuu qormaata isaasuuf danda'ee qoramuu akka irra jiruudha gorsuu kan hin barbaadu. Dhaggeeffattootni Amooduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan ajajaan waraan Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ce'umsaan booda qaama mootummaa hin taane turtii Aljazeera waliin taasisaniin him. Al-Burhaan kafunqolcha mootummaa dhi'een biyyattiitti geggeeffamee olaantummaan durse mootummaa siivilii ga'umsa qabuutti aangoo kennuuf murteeffannee jedha. Kan malee jeneraalichi lammiilee funqolcha mootummaa mormaan ijjeessu waakkata. Mani maree nageen mootummaa gamtoomanii dhimma waraana Itoophiyaa deemaa jirirratti mari'achuuf arwal ga'uuf korii Niwuyoorkiitti geggeeffamu kun rakkoo namoomaa lammiilee Itoophiyaa miliyoona 8 beelaa jiranii fi ka'umsa ta'ee kaasuun irratti dubbatamaa jedhamee eegama. Walga'iiwwan koree kanaa kanaan dura dhimma Itoophiyaa irratti taasisan waraan dhaabsisuu ilaalchisee yaada furmaata qabatamaa ta'e adoo hin argamsiisinii hafe. Namoonni dhibba tokko kabala konkolaata bobaatiin magaalaa Freetown Sierra Leone keessatti du'an har'a bakka tokkotti awwaalaman. Balaa jimaata raawwateen namoonni hedduun kan miidhaman yoo ta'u aangawoonni namoota miidhamee fi dhiiga kennan lammiilee isaanii kadhachaa jiran. Namoonni du'an kunin bakka namoonni 1,000 bukaa cimaa bara 2017 roobeen du'anitti awwaalaman. Namoonni yeeyyii kor jijjiirama qilleensaa UK deemaa jirirratti biyyoonni dureeyyii kasaaraaf jijjiirama qilleensaa geessisirratti beenyaa kaffaluu dubbatan. Marii torban kan geggeeffamirratti dubbiin ijoo kaffaltii akka ta'u gaafatan. Komishinii mirga namoota Itoophiyaa haalli namoota labsii yeroo muddamaa wal qabate magaalota adda addaa keessatti to'annoo jala oolfamanii fi adeemsi to'annichi raawwatamaa jirutti nu yaaddessee jedhe. To'annaan kun keessattuu magaalaa Finfinneetti hammaachuu kan ibsu komishinichi ammaatti lakkoofsi qabatamaan akka hin jirre hima. Gabaasaleen hedduun hidhaan deemaa jiru kan sabirratti xiyyeeffatee jedhan. Komishinichaatti Direektara to'annaa fi qorannaa mirga namoota akka ta'e obbo Imaad Abdul Fattah argannoon keessan maal argisiisaa jedhee gaafadhe. Akkuma ibsa sanirratti tuquuf yaalletti namoonni to'annoo jala oolan hedduun isaanii namoota saba tokko ta'uun isaanii guutummaan guututti eenyummaa yookiin saba tokko irratti kan xiyyeeffatedha jechuudhaaf kan nama dandeessu ta'uu baatus haa ta'utti garuu eenyummaa namoota baay'inaan to'atamanii yommuu ilaallu wanti achirraa hubatamu jira jechuudha. Jaarolee fi haadholii ijoollee xixiqqoo qabaniillee warra to'ataman kan kee jiranii jedhanii isaallee shakkamtoota shororkeessummaa moo namoota seera labsii kana cabsan? Egaa labsichi qaamoleen nageenyaa namoota yakka garaagaraatiin shakkan to'annoo jala oolchuu akka danda'anii aangoo kennee jira. Sanumaa irraa ka'uudhaan qaamoleen nageenyaa
yakkii isaan ittiin shakkaman akka shororkeessummaa haa ta'u haa dhiisuuf fuulduratti waan adda bahu ta'ee namoota yakkaan shakkin ittiin jedhanii namoota hedduu lakkoofsi isaanii hedduu ta'ee umrii fi saalaan osoo adda hin bahin to'atamuu isaaniiti kan quba qabna. Namoonni to'ataman kun manneen hidhaa doon taane waan akka concentration campii geessanii jedhanii gabaasaleen hedduun akkan ibsaa jiranii haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Egaa haaluma nuti beeknutti namoonni hedduun manneen waajjiroota poolisii garaagaraa keessatti kan hidhamanidha. Haa ta'u malee sababa hanqinni iddoon namoonni itti to'atamanitti qabaman jiraaturraas ka'ee iddoolee manneen hidhaa idilee ta'aniin alatti namoonni hidhamanii jiraatan jiraachuu danda'u jechaadha. Waan haalamuu danda'u miti. Akka isaan odeeffatanitti namoonni kunniin sababi isaan hidhamaniif maali? Egaa akkuma atis beektu labsiin yeroo ariifachiisaa kun yeroo dhihoodhaa kan hojii irratti kan labsamee gara hojiitti seename sadarkaa amma irra jiru kanatti namoonni hedduun to'ataman kun haa shakkaman haa jedhu malee mootummaan yookiin qaamoleen nageenyaa ebaluu yakka kanaan shakkamee kan jedhamee wanti baay'een adda baheetu beekamu ni jiru. Haa ta'u malee labsii yeroo hatattamaa kanaan wal qabatee akkasumas dhimma walitti bu'iinsa kaaba biyyattii itti jiru kanaan wal qabatee akka ta'edha. Odeeffannoon akka waliigalaatti qabnu kan jiru. Meebii guyyoota muraasa dhufan keessatti namoota kanarratti qorannoon yoo kan jalqabamu taate eenyu akka kamiin akka shakkame wanti addaan bahu ni jiraata jennee abdanna. Dhiyeen kana qorannoo baastaniin yakkoota waraan kaaba kanaan wal qabatee gara Tigraay fi naannoo Amaaratti raawwate ibsitanii turtanii amma dabalatee namoota to'achuu jiran kunniin yookiin namoota hedduminaan to'achuu jiran kunniin dhagamisaa yaaddeessa akka koomishiniitti. Dhugaadhaan hedduu yaachisaadha. Rakkoo jiru namoonni yakkaan shakkamanii to'ataman hamma danda'ametti ragaa qabatamaa irratti hundaa'amee hin to'ataman taanaan keessattuu namoonni yommuu to'ataman akkaataa gochaa isaaniitiin osoo hin ta'in eenyummaa isaaniitiin sababa godhatanii namoonni kan to'ataman yoo kan ta'u taate rakkoo jiru meebii hammeessuu danda'a sodaa jiru qabna. Kanaaf namni tokko yakkaan shakkamee yeroo kamitti to'atamuu danda'a. Kana keessatti garuu namootni nagahaa eenyummaa isaanii qofaan.